walumaa galatti waa'ee eeriyaatti viidiyoon hojjetamuu ilaaluudhaaf niichis an jedhamu jira. Niichi jedhu eeriyaa jechuudha specific ta'e fakkeenyaaf niichi education yoo ta'e gadget review an jedhamu waa'ee device technology sanarratti gaaffii si qabayyu sanarratti akka nama YouTube hojjetutti yookiin content create godhutti gaaffii si qabayyu yoo xumurte sin gaafadha sana. Jedhe na gaafadhuuti sababa bal'isuu wayya. Itti fufu jedhe already eegalteettati waan ta'eef akka hordoftoota keenyaaf yookiin namoota viidiyoo kana ilaalaniif akka ifa ta'uuf niichiin hin jirachaan eeriyaa adda addaatu jira. Eeriyaan irraatii baay'inaan birriin argamuu fi birriin argamne maal kun illee hin jira. Galii kan baay'ee fidu jira. Kan naannoo barnootaan jira, teknooloojii maali fiilmii, muuziqaa kana, sirba kana, maal kana baay'ee jira tun beekta niichiin. Niichii isa kam otoo irraa milkaa'uu dandeenya akkasumas immoo niichii isa kamtu irraa revenue gaarii fiduu danda'a jettee yaaddame. Tole egaa kun waggaatti yeroo ji'a baatiin jijjiirama wanti kun eeriyaan kun niichiin kun jechuudha. Warri fakkeenyaaf biizinasii guddaa qarshii guddaa warri sochoosan dhaabbatonni fakkeenyaaf warri moobaayilii warri device manufacture godhan warri real estate hojjetan kun Google'idhaaf promotion hojjechuudhaaf qarshii guddaa kafalu waan ta'eef namni viidiyoo kana irratti hojjete Google'n sheerii isaa percentii 55 fudhatee illee guddaa isa ga'a jechuudha namni. Kanaaf fakkeenyaaf Google irra deemne 2022 kanarratti top paying niches yoo jenne ama jechuudha. Listiin godhu beektaa biloogonni tokkoon barreessu namoonni. Fakkeenyaaf dhiyoo kan akkuma cheekii godhetti viidiyoo waa'ee real estate faa namoonni hojjetan. Jira miti real estate maal beeksu. Content akkasii warra hojjetanii waa'ee faashinii faa. Cosmetics kuni $1 billion industry da waan ta'eef baay'ee kafalu jechuudha namoota viidiyoo akkasii hojjetaniif. Lifestyle kana share hojjechuudhaan viidiyoo akkasii niichiin kun baay'ee popularidha even educationii caalaa yoo jechuudha. Tutorialiin waan jirudha. Review device fakkeenyaaf exactly sirrii meeshaan adda addaa yookiin Samsung amma device haaraa baaseera amma review isa gochuuf akkasiin gadget review jedhama. Warri kun eeriyaa tooppii ta'anidhaan YouTube irratti niichii tooppii ta'anidha jechuudha. Isaan kana hojjechuu Google godhanii 2022 top paying niches on YouTube yoo jenne jechuudha. Asuma screen share godhee agarsiisuu laa? Hin danda'ama. Hin danda'ama innis viidiyoon korooteet godhaa garuu okay hostiirra jirta. Share gochuu dandeessu. Share barreessuu fi nan danda'a. Linkii isaa description viidiyoo kanarra kaayee. Hin danda'ama. Achirratti description tokko lama dheenan kaa'aaf niichii sana search godhe. Akka daawwattoota keenyaaf ifa ta'uuf namatti already dubbatte tatumtu more clear akka ta'uuf fakkeenyaaf amma yoo waa'ee real estate ta'e warra real estate beeksifatutu birrii guddaa kan fala yoo ta'e nuti immoo waa'ee real estate yoo beeksifne yookiin immoo hojii waa'ee real estate yoo hojjenne beeksisa isaanii waa'ee real estate yoo hojjetta jechuudha. Nurratti gadhiifama jechuudha. Nurratti gadhiifameeti galii guddaa irraa arganna jechuudha. Irratti gadhiifama. Akkasi. Ishee sanadha. Googleef guddaa kafalu waan ta'eef isaaniif. Googleen immoo guddaa kafalu waan ta'eef. Sheersii godha. Ka sheeriin 45 kee percentiin kee eegamaadha jechuudha. Biyya keenya keessatti immoo wanti baay'eetti ilaalamu amma akka argaa jirtutti entertainmentidha. Educationii caalaarra entertainmentidha. Kanaaf viidiyoo entertain naman godhu prankii iskooppii isaa gadhiise tun taane prankiinis bareedaadha waanuma garaagaraa interview gochuu baadiyyaa keessa deddeemanii haayikingii kana waan laayif istaayilii agarsiisu baay'ee jaallata namni kana entertain gochuu danda'u. Doonkii uffataa waa'ee divaayisii seenim. Doonkii uffataa argina daa'imman walitti qabee biyyoonni buru. Doonkii baay'ee deeme inni baay'ee cimeera gurbaani. Isheetuun cimaadha komeediyaanii cimaadhas.
hojiin isaa fi taayitiliin chaanaalii isaa of course waan hin argatu garuu Wal argatu. popularly little big shot an jedhamu jira kan Steve Harlem fa'aa hojjetan dura biyya ala Okay. shawuni ijoollee xixiqqoo dhiyeessan tokko achirraa haadha fudhate namichi dur nan hordofa ture yeroo jimma ture sanatti little big shot kanaa jiru. Maaliif afaan Oromootiin hojjettu ture qoyee laati afaan Amaariffaa malee inni koo Dr. Nafiyaddoo kana ijoollee xixiqqoo interview godhaa jira baay'ee natti toleera. Okay. Dubaay fa'aa deemee asii ijoollee xixiqqoo inni haasofsiisa argiteettoo ta'e viidiyoo isatu guguddifame ijoolleen xixiqqoon hin ba'u jennee yaadna. Idilee akka hoobiitti hojjechaa irraa of course hojiin yuunivarsiitii barsiisaa ta'uu gibbii keessa aktivitiin tokko tokkos waan salphaa miti garuu ta'es dudduuban jennu hin hojjenna akka bashannanaatti hojjechaa irra waan ta'eef. Sirruma daa'imman Kanan siin jechuu barbaada. Ayyee galatoon. Kanadha. Waa'ee YouTube poolisii waa xiqqoo utuu haasofte maaliif seete? Recommendationiin sii kennaa jira yoo viidiyoo hojjette ta'e atamma hin jiru afaan Oromoodhaan YouTube teaching amma faranjoonni hojjetu YouTube barsiisuma YouTube ma barsiisu YouTube viidiyoo hojjetan jechuudha. Fakkeenyaaf Juulaay 27 kaasee waan akkasii natti fakkaata. Number of subscription ke dhoskuu dandeessamini dashboard irra galtee danda'ama an dhoksera afuuf deema amma poolisiin sun haqameera jechuudha apply ta'uuf deema ji'a dhufu keessa baatii kana keessa gara dhumaarra namni kamiyyuu lakkoofsa subscriberii isaa dhoskuu hin danda'u kana booda atiyyuu nyaatamte nama atuu nyaatamte Ara rakkoon qabu wankoo amma akkuma darbeera waan ta'eef. Ayi nakkoose. Ayi digootee taa'ee kan jedhe. Garuu chaanaalota xixiqqoodhaaf discourage gochuu danda'a. Kanuma kanayyuu ana barsiisuu analyze gochuu. Poolisii YouTube dubbisnee hubachuun baay'ee amma waa'ee community guideline strike kana hin beeku beektaani. Utuu hin beekin strike warning fudhadhe kana dura linkii wayii kaa'ee jechuudha. Linkii wayii kaa'ee. Kana faarratti ati viidiyoo nu hojjechuu qabda. How to viidiyoo ma YouTube barsiisu jechuudha. Proper YouTube karalee akkamitti achiif akka ta'u. Thumbnailii viidiyoo cover akkamitti hojjetamuu qabu, descriptionii maalitti barraa'uu qaba, titleii viidiyoo keenyaa maal fakkaachuu akka qabu. Kontentii guddaadha. Kuniyyuu kana akka barsiistu abdiin qaba viidiyoo kaan hojjette. Namni hin jiru beektaa namni fayyuma pirankii hojjechaa jira malee YouTube irra kan keenya YouTube poolisii kan barsiisu hin jiru. Ammati viidiyoo kiwii subscribe gootee qabda anse'a. Sirrii nan qaba. Amma miiliyoonii qabu subscriptioniin isaanii miliyoon point something dha. Poolisii YouTube yeroo yeroon eeganii update barsiisu beektaa isaanumaan hordofteeyyuu bakka waan baay'ee irraa barta jara sanarraa jechuudha. Kanaaf Ingiliffaa dubbisnee hubachuun dookumentii bal'aa sana ulfaata waan ta'eef afaan Oromoodhaan ati immoo dubbistee akka viidiyoo nu hojjettu. Sirrii keeti. Rakkoon qabu. Already eegaleera keessan jira. Gara fuulduraatti illee waan cimseetti fufuta. Akkuma jette jira. Helpiin sun helpii YouTube irra gaafa galtu guutee barreeffamee jira. Bifa dookumentiitiin. Guutee. Sanama Ingiliffa isaa understand godhee rakkoon qabu. Nanni eessa xiqqoo akkuma siin jedhe namni callisee hojjeta malee seera hin ilaalu beektaa ammati YouTube irra gaafa ta'u. Callisee YouTube hojjeta malee seera isaa atillee akkamitti jettee gaafa waa YouTube faana wal qabatu gaafa gadhiistullee kee mallee ilaalu beektaa. YouTube irra ta'uu malee akkamittiin akka yookiin immoo maal akka gochuu qabnullee namni badaa kanan ilaalu beektaa. Garuu kan dursu seera isaa beekuu ture beektaa. Akkuma sila dubbachuu yaale ati YouTube irra taanaan qacaramaa YouTube'iti. Kanaaf kan YouTube'n jedhe dirqama imaammata isaan baasan poolisii isaanii faana waliin qabu. Imaammata isaanii hordofuun dirqama. Dirqamadha waan ta'eef already eegaleera. Ani illee viidiyoo baay'eetu hojjetamuu danda'a. Baay'ee ana qofa miti. Baay'ee malee baay'ee. Sunumtuu. Akka recommendation ittiin sii kennaa jira. Atumtuu nagargaaraa jira. Singargaara nan hojjedha waa'ee YouTube poolisii kana beektaa baay'ee barbaachisaadha. Si gargaara moo beektaa tokkoffaa akkuma kee fayyadamta. Seera isaa faana walitti muutu lammaffaa namaafillee beektaa namaafillee bu'aa buustadhee yaada. Sunillee taagonni illee jiru baay'ee taagonni kan kompiitara keenya yookiin immoo kan nama
naannoo keenya hojjetan fakkeenyaaf viidiyoo hojjettu faana wal fakkaatu kan hojjetaniiran taagii isaanillee ilaallee kan keenya illee sirreessuu hin danda'ama. Rakkoon qabu viidiyoo baay'ee hojjechuu hin danda'ama. Atillee anillee hojjechuu hin dandeenya jechuun barbaadee. Haa ta'uunna gaaffii isa eegamu gaaffii isa qaaliitti dhufuu deema. Inni kan dura qaaliin turre jechuudha. Namni YouTube adda isheen kun waa'ee addaadha. Daawwattoonni qubee Tech Present namni lamaan tokko na gaafateera kara keessaa. Kara teelegiraamii irratti waa'ee baay'ee tiimii keenya keessaa nu gattee deemaa jirta waan ta'eef. Lammii ishee YouTube'n tiriikii maalii fayyadame siistemii maaliidha maal morfate akkasii takkaatti 700 ka'ee 2000 seenee kun maaloo dhadhaniiru. Ani immoo addatti kan inni baruu barbaade waa'ee galii ati argachaa jirtudha. Erga monitaayiz gootee ji'a tokko ta'eera. Darbeera ji'aaf torba. Darbeera ji'a tokko. Juun 22 ture miti? Juun 22 kan itti poostaa guutedha guyyaa. Kan monitaayiz ta'e Juun 11, 12, 13 kana keessaati. Fagaatteetta. Baatii tokko guutteetta. Amma ni maaliin arguu barbaada? Chaanaaliin Lammii Show Tube teeknikaan hin dubbadha. Dhiyoo kana viyuu 100,000 celebrate gooteetta. Subscriberii 2,000 tuqaa meeqa galteettaan. Kanaaf daawwattootuma keenyaaf jechuudha. Namni viidiyoo 104 qabu chaanaalii isaarra. Wachaaworiin kan kee guyyaa baatii tokko keessatti gara 17 maal kee? 17 kee. Namni viidiyoo amma kanaa hojjete subscriberii 2,000 wayi qabu viyuu 100,006 meeqa 10 qabu qarshii meeqa hojjechuu danda'a? Eeriyaa kanarratti eeriyaa tamma tiriikii hojjetaa jirtu taaktikii teekinooloojii kana hojjetee meeqa argachuu danda'a? Garuu ani waan jechuu barbaadu maalani nama nu dadhabde mooti kan Facebook irratti lakkii tilmaama koon olii waan taatee natti fakkaate Photoshop fakkaata. Ani hin barbaadu amma daashboordii kee ilaaluu barbaada. Daashboordii kee nutti agarsiisa. Waan daashboordii keessa taata beektaa? Waan daashboordii keessa kiyya mari'adha agasitti akkamitti milkoofte waan jettu irratti xiqqoo naasa. Akkamitti dhugaa dubbachuudhaaf ishee kana hin irraanfanne. Silas dubbadheera viidiyoo 400 hojjettee which is amazing. Amazing. Sa'aatiitti meeqa gubde kana gaafa yaadu baay'ee mana dhiba beektaa. Milkaa'inni kee maaloodha jechuun amma fast growing channelidha kan kee relatively biyya alaa wajjin iyyuu jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Maalidha tiriikiin ati fayyadamte maaloodhaan hamilee nuu kennime. Hamilee akkam beektaa akkuma tu beektu yeroo muraasa dura xiqqoo ture 700 maal ture ji'oota 2-3 dura jechaadha. Sanaan booda jira miti fedhiin hin jedhe sana beektaa cicheen hojjechaa turan beektaa halkaniif guyyaa hojjechaa halkaniif guyyaa jedhan isa halkaniif guyyaa jedhan isa halkaniif guyyaa sana appilaayi godhe beektaa istirateejii sana innaa baay'ee hojjechaan ture viidiyoo namni yoo ilaaluu dhiises ilaales ilaaluu baates callisee man gadhiisaa ture beektaa waan nama fayyada jedhee yaadu callisee gadhiisaa ture beektaa fakkeenyaaf haa jennu viidiyoo tokko gadhiisne Eeliyaasiin hin fayyadu ta'uu danda'a. Ati ilaaluu dhiisuu dandeessa. Garuu Samuwaan Eksiin ilaaluu danda'a beektaa viidiyoo sana beektaa. Nama tokkoo gargaares. Ani konseptii sanaan hojjechaa ture beektaa. Fakkeenyaaf yoo viyuun viidiyoo tokko 5 yookiin 20 haa ta'u 50 yoo ilaalame viidiyoo biraa yoo jedhe immoo viidiyoon kun immoo nama fiduu danda'a. Subscriberies views fiduu danda'a. Waan jedhu sana ture beektaa kanani interneechaa ture beektaa yaadaa ture kanatti callisee viidiyoo hojjechaa ture beektaa fi gara jalqabaa sana kan viyuun naa deemuu dide subscribers naa deemuu dide namoota dirqisiisaan yookiin immoo karaa keessaa subscribe naa godhaa jedheen kadhachaa ture beektaa karaa social media sun hin ta'u beektaa sirbi giddiin hin taatu beektaa YouTube sirbi giddiin taatu maal beektaa waan nama dasitti muufi fakkeenyaaf naannoo nama 700 maal yeroo qabu sana namni 700 sana baay'een isaa namoonni 200 ga 300 ta'an namoota afaan Oromoo hin beekne ture yookiin hin dandeenye ture beektaa.
Email mo waan qabaniif nama naannoo kiyya jiru hiriyoota kiyya namoota na beekan namoota na jajjabeessuu barbaadan namoota na jaalatantu subscribe naa godhee garuu isaan they are not garuu viidiyoo kan ilaalan real followerii miti beektaa viidiyoo kiyya ilaalan maal jennaan afaan kiyya hin beekan yookiin immoo afaan itti jedhu kan hin beekan beektaa. Sanallee nan dhiise beektaa maal jennaan bakka sirbi giddiin akka yuutuubiif hin taanellee nan hubadhe jechuudha. Sana nan dhiise calliseen hojii kottaa hin ta'u subscriberiin ofiisaa dhufuu qaba malee kadhachuu hin qabnu beektaa. Maal jennaan namni sun si subscribe si gochuu danda'a lakkoofsa subscriptionii si dabale garuu siin ilaalu taanaan faayidaa si qabu kan faayidaa qabu subscriptionii erga kuma tokko darbitee viewudha beektaa sa'aatiidha beektaa. Kanaaf sana nan dhiise akkuma siin jedhee hojii kiyyattan taa'ee baay'ee hojjechaan ture. Viidiyoo nan baay'ise viidiyoo adda addaa nan baay'ise viidiyoon sun baay'inarraa ta'e gan argatta beektaa waan baay'ee argatta sanatu subscription gaarii fide ji'oota 3-4 guunnatti 700 hanga 2000 naannoo har'a naannoo 2080 midhaanii fakkaata beektaa 2000 akkasitti fakkaata waan addaadha malee. Ji'atti naannoo 600 dabala jechaan dabalaa jiran ji'a kana fakkeenyaaf gaafa monitaayiz godhe naannoo 1300 maal natti fakkaata beektaa kun reefan ji'a taree naannoo 700 akkasii ergasii dabalee jechuudha erganii naannoo 700 akkasii erga monitaayiz godhe dabalee. Amazing. Dhugaa dubbachuuf taanaan immoo waa'ee subscriptionii dagadheerani beektaa otoo namni subscribe naa godhe natti tola otoo kadhadhe natti tola garuu kadhachaa hin jiru ammani kadhachaa hin jiru ofuma isaa subscribe gochaa jira namni beektaa. Community sitti amanaa dhufu uummatte exactly kana beektaa akkasi beektaa viidiyoo hojjettee promote gochuurra hojjettee publish gootee dhiisuu wayya maaliif seete yoo viidiyoon keessiluma nama hin fayyadu ta'e maaliif viidiyoo hojjette kanaafi nama fayyadattee viidiyoo hojjettennaan ofiisaa of hawwatee of ilaalchisuu qaba viidiyoon sun malee sirrii ketee ati sirba giddii ta'uu hin qabu jechuudha. Sirrii ketee na sana ture jechuu barbaadetaniin namni namatti tolu immoo beektaa ishumti fakkeenyaaf namni 50 siyoonaa laalu namni 60 siyoonaa laalu ishee amma kanachaadha waan nu badhe analytics isaa keessa seenee gaafa laalu real vieweridha beektaa real baay'ina viidiyoo tokkorraa miti jechuudha. Tokkoffaa akkasidha lammaffaa immoo namumti ilaalu sunu daqiiqaa dheeraa laala beektaa afreejii isaan viidiyoo fi jalqabaa gadhuma laalu warri ilaalan jechaadha histirii isaa gaafa laalu. Retention jedhama afaan yuutuubiidhaani. Exactly. Retention kastamariin kee gaafa ilaalaa irra turu focus yeddee namni viidiyoo keessaa daqiiqaa kamirratti akka focus gochaa ture retentionidha እና baay'ee waan barbaachisaadha wantichi. Sana ture beektaa kanattani viewerii xiqqoo yoo mala qabaadhayyuu vieweriin sun immoo real viewerii waan ta'eef kanaaf beektaa naxxamanaa dhufe yuutuubiin illee wanni namoonni illee akkas jechuun barbaade lammaffaa immoo tambineelii kiyya duraa yeroon jalqaba hojjechaa ture tambineelii faa kan hin qabne jira ture beektaa viidiyoon kiyya difooltii mafaatiin kanan posteeru jira. Difooltii maan. Taayitil illee bareedaan turre kiiboordii kan hin qabne jira taagii kan hin qabne jira diskiripshinii kan hin qabne viidiyoo baay'ee jira ture beektaa sana irra deebi'etaniin atillee na gorsaa turte tambineelii kee bareechii tambineelii maal jettee atillee anillee gorsa kee kana hordofuutiin ofii kiyyas dubbisuutiin CEO'n beektaa search engine optimizationiin tambineelii search engine descriptioniidha taagiidha akkasumas hashtagii nuti fayyadamnu maal kana kanadha beektaa kan inni akka inni retrieve ta'ee bahu kan godhu viidiyoon keenya viidiyoo akkamiyyuu hojjenne descriptionii kana yookiin immoo meetaa daataa kana yoo nuti seeraan hin barreessine kan itti search godhamu yoo seeraan hin barreessine taayitiluma isaatiin search yoo gootellee irra keessatti bahuu dhiisuu danda'a beektaa. Hin argattu hin argamu ani amma fakkeenyaaf gara jalqabaa tokko baay'ee haaraan ture maal jennaan maquma isaatiin gaafa search godhu taayitilii ittiin gadhiiseen otoo qubee tokko keessaa hambisiin gaafuma guutummaa isaatiin gaafa search godhu hin baasu maqaa kiyya hin fidu beektaa. Kana jechuun search engine optimizein taane jechuudha yookiin immoo taagii adda addaa fayyadamaan turre description adda addaa fayyadamaan turre tambineelii kiyya gaarii miti jechuudha yeroo sana beektaa garuu amma sana deebi'een fooyyessa jechuukooti sana gaafan fooyyessu guyyaatti galata waaqaa ta'u aga 50 gamaanii subscriptionii ofuma isaa dhufa otoo hin kadhatin jechuu barbaadeenii sa'aatii akkasuma kana fakkaata gaa Eliyaas waan hin deebisnetti fakkaata. Baay'ee deebiste malee irra naannoftee baay'ee deebiste ibsa keef galatoomi haala milkaa'ina keetii secretii isaa waan nutti himteef jechuudha. Garuu namoonni gaafa damnu output orientedidha beektaa piroosesii ati keessa dhufte irratti badaa intarastii hin qabu. Rizaaltii isaa barbaadna daashboordii kee nutti agarsiisi.
Mee baatii kana mee qarshii amma Atillee hojjette. akkasitti walii agalloshi. Amma anati host godhama viidiyoo kana. Naa gala atillee nu agarsiista. Moo yeroo biraa nu agarsiistati. Kan koo abuluuti. Waadaa nu gali waadaa seena. Kan kee waadaa nan gala. Waadaa. Garuu maaliifin fakkeenya si fudhadhe ilaalamme akkam jedhe. Tiimii keenya keessaa Lammii Show Tiyuubiin baay'ee saffisaan guddachaa jira chaanaaliin. Viidiyoo 400 kan qabus fakkeenyaaf kan viidiyoo 4 faa qabayyuu kan kootee 40 yookaan 39 keessa jira malee jechuudha. Sabiskiraayibii 2000 qabaattee viidiyoo 400 hojjettee wochaaworii hedduu darbitee deemteetta kan 4,000 sana kutteetta gara 9,000 keessa yuun seetnan si'a. Inni darban inni baay'ee deemira. Ammas kiraateeriyaan kun sadeeffaa immoo viiyuun kee chaanaaliin kee 110 ga'eera. Namni amma kanaa ga'ee qarshii meeqa argata baatii tokkotti. Sitti muummas agarsiisu wayya. Daashboordii kee ooltuu natti agarsiiste. Amilee godhanna garuu atillee agarsiista. Maatiin qubee teek pirezentiis akkasumatti taagiin si godha chaanaalii kee viidiyoo kanarratti. Icciitii na baay'isaa jirta. Maatiin Lammii Show Tiyuubiis akka jajjabaatanii. Amilee nu ta'e maaloo. Atillee agarsiista waadaadha. Okay, kan koo akkam seete beektaa? Ani biloogiis nan barreessa qubee teek pirezentii qubee tp.com irratti. Nin beekayee. Isas weebsaayitii sanas monitaayiz godheera. Dhiyoo kanallee baatii kana keessa biloogii barreessee hin beeku. Waa'ee biloogiis kophaatti viidiyoo kan biraa hojjechuun barbaadanna. AdSense akkaawuntiin ani fayyadame kan biloogii weebsaayitii kos kan yuutuubii kos bakka tokkottidha AdSense. Kanaaf doolaarri walitti lakkaa'eera laallu. Walitti lakkaa'eera. Siiniin faandoodha ka doolaarri biyya keetti. Dhiisi waaloodha. Kanaafuu agarsiisa. Kan koo buluuti. Amma natti hosti si godhe waan ta'eef iskiriinii sheer gochuun dandeessu. Kanaan malee silaas hin dhiisun ture. Kanaaf yeroo amma sheerii godhaan jiru. Sitti hin baay'atu na godhe mini zuumii kan. Kanaafuu yeroo biraa agarsiistatis. Jechuun chaanaaliin kan koosa akka kee fast growing miti. Haa ta'u maaloo haa ta'u. Dormant ta'eera. Maaloo haa ta'u. Hojjechuu na barbaachisa. Maaloo haa ta'u waan tusi. Ayyee. Haa ta'u. Qophaa'e ka fuula kee dhiqadhu ija kee kana sukkuumadhu ija kee kanaan ilaaluun chaanalii kiyya. Maatiin qubee teek pireezent jirra jirtu jenneerraa akkuma dura dubbadde akkasumas maatiin Lammii Show Tiyuub daashboordii Lammii Show Tiyuub arguuf deemna. Kunoo tegaa. Kana fakkaataa guu daashboordiin kee. Daashboordiin kiyya kana fakkaata mee jedhi meeqa waan jettu jedhi kaa. Basuma manaaliisiin kenna gaasirratti maatii qubee teek pireezentii fi akkasumas maatii Lammii Show Tiyuubiidhaa fi akkuma argaa jirtanii achiivementiin isaa wochaaworii 25,000 galeera. Monetizationiidhaaf 40,000 barbaachisa ture akkuma argaa jirtanii. Baay'ee kun waan ajaa'ibaati waan ajaa'ibaati. Channel analytics ke jalatti immoo subscriberii 2,089 jira. Ji'a kana keessa namoota 615 subscribe si godhe. Hands up, clamp. Galatoomi. Baay'ee si gammadeera dhugaa. Kaan immoo samariin argaa jiru. Baay'ee kana keessa view 47,000. Fi 400. Which is so much big number ማለት ነው. Guddaadha. Baay'ee malee. Galatoomi. Kanaafi kana booda qarshii natti agarsiise dee sin cinku nan tilmama waan ta'eef. Hin beekta maal hin beekta. Amma akka fiduu danda'u maal hin beekta kanan beektaa maal isaa YouTube jedhamte. Nan tilmama ofirraa ka'ee jechuudha. Ofirraa ka'een tilmama. Kanaafi baatii lamaan dhufu keessa yoo xiqqaate doolaara 10 fudhattaa dhibban fudhattaa yookaan immoo yoo ette doolaara 50 hanga doolaara 500 ta'uu danda'a baatii dhufu keessa. This is it. Ani 500 naafaa godhu 50 barbaadu. 500 si filadheera. Kanaafi baay'ee achievementii keetti baay'ee si gammadeera dhugaa akkasumatti.
maatiin qubee teek present sakireetii kanaa oliin gaafattu dhee dhoksaa kanaa olii citti baana baasistu dhee yaadu. Dhumarratti iskiriinii kee waan sheer nu gooteef galatoomi lammi. Nu deebisuu dandeessaa gara iskiriinii duraatti. Ayyee kunooti. Thank you. Galatoomi. Kana fakkaataa dhumarratti waan jettoo qabaatte daqiiqaa muraasa fudhadhuuti nu himi. Viidiyoo kaan immoo itti deebina yookaan immoo waan baay'ee jira waan ta'eef gara fuulduraatti waan wajjin hojjennu hin qabaanna. Waan baay'een already yaa'u jedhameera. Waan baay'ee kaasnee qabanneerra. Ammas taanaan waan dubbadhu yoo jiraate uummanni Oromoo kun beekta baay'ina qabna beekta miiliyoona 60 ol jedhama. Garuu pilaatfoormii yuutuubii kanarra hin jirru, tiktook irra hin jirru. Baay'inaan feesbuuk irra jirra malee feesbuukii sanayyuu waan gaariif itti fayyadamaa hin jirru beekta argitee ittiin gandaan irratti ittiin walirratti ka'uu maal kana malee pilaatfoormii warri adii kun pilaatfoormii nu hojjetaniiti akkamitti irraa fayyadamuuf ture garuu nuti ittiin wal miidhaa jirra ittiin wal arrabsaa jirra malee ittiin fayyadamaa hin jirru beekta. Kanaaf pilaatfoormii jiru weebsaayitiis haa ta'u weebsaayitii irraa galiin argamuu hin danda'ama kunoo ati iyyuu hojjechaa jirta karaa biloogii mataa kee bantee hojjechaa jirta atillee tiitoorii adda addaa qopheessaa jirta kanaaf weebsaayitii hojjechuun hin danda'ama weebsaayitii mataa isaanii banatanii weebsaayitii hojjechuu danda'u yoo ta'u baate tiiktookii seenanii tiiktookii irraan galii argachuun hin danda'ama sanallee viidiyoo ta'e qopheessaa akka jirtu waan arganitti fakkaata tireellee. Ittiin dhufaa gara fuulduraatti ifan godhaa fi maatii lammii shawtuu fi qubee teek pirezentii fi akkamitti tiiktookii irraa feesbuukii irraa yuutuubii irraa biloogii irraa akkamitti qarshii leejitimeette isa akka fiyaasii isa siishanii liinkii tuqanii firaawudii tuun taane iskiilii keenya fayyadamnee dhugaa keenyatti dafkine akkamittiin doolaar argachuu akka dandeenyu. Viidiyoo hojjechaa jira na gargaarta gara fuulduraatti naasofnes. Kanaafuu atillee viidiyoo sana akka yeroo dhiyootti qabattee dhuftu abdiin qaba. Kanaaf namoonni illee viidiyoo sana ilaaltanii akka irraa fayyadamtan jedha. Viidiyoo hojjechuudha. Kontent kireetarii ta'anii yuutuubeera ta'uudha. Kontent kireetarii ta'anii weebsaayitii mataa ofii banatanii biloogarii ta'uudha. Tiiktookii kanarraan beeksisa adda addaa hojjetanii galii argachuun hin danda'ama. Karaa baay'ee galii argachuun hin danda'ama waan ta'eef lammaffaa appilikeeshinii adda addaa namni eeriyaa Kompiitaraa jirtan immoo appilikeeshinii adda addaa kana fa'aa diivilooppii gochuutiin fakkeenyaaf moobaayil appilikeeshinii diivilooppii goone pileey istoorii irra keenye galii argachuun danda'ama baay'ee namni gaafa intinii sana maal inni appilikeeshinii sana sooftarii sana daawwatu godhu birriin nuuf magaalaa beektaa. Amma barattoonni keenya argiteettoota piroojeektii babbareedaa androidii kana maal kana hojjetaniiti yookiin PHP isaa ta'u yookiin laanguweejii kamiinuu haa ta'u. Projektii hojjetaniiti projektiin sun ittumaan eebbifamanii sanaan booda hin dagatu beekta ta'uun qabu garuu haasuun beekta. Ispeeshaalii namoonni androidiitiin hojjetan appilikeeshinii isaanii sana yookiin immoo sooftarii isaanii sana pileey istoorii faarra kaa'uutiin galirraa argachuun hin danda'ama waan ta'eef waan pilaatfoormiin carraa nuuf fidee dhufeera waan ta'eef nuti immoo carraa kanatti fayyadamnee jijjiiramuu qabna jedha. Miiliyoona 60 jenna garuu pilaatfoormii irratti bahee kan itti jijjiiramaa jiru kan ittiin of fayyadee maatiisaa fayyadee biyyasaa fayyadamaa jiru hin jiru beekta. Nuti waaqni gaafuma nu uume beekta. Lafa keenya bareechee jira miti akkatti nuu kenne malee badaa hin jirru lafarra malee hin jirru beektaa uummanni keenya hin jiru dhugaadha baay'ee ani uummata keenya ceephaa jira maaliif otoo hin taane kuukama keessa kootti beektaa. Naagala. Kanaaf afaan Oromootiin ammayyuu nafa keessumaa karaa yuutuubii kanaa baay'ee hafa hin jiru jechuu dandeessa beektaa. Kanaaf. Egaa atis jajjabeessi ijoollee faayinaal piroojeektii hojjetanii kolleejjii keessanirraa ba'anii mentoor godhiitii piroojeektii isaanii host godhanii akka isaanii hojii dhabdummaarraa ofii kanii intarpiriinar ta'anii anamma ta'e yaalaan jira. Ijoolleen konsaaltina godhanis jiru. Warra eebbifamanii darban irrattis itti himeera jechuun namatti itti himta malee itti hiitu gaayidiidhaaf isaanii isinii jira ani isinii jira masmarran irra deemaa yeroo agarsiisee akka jooyinna godhanis itti dubbadheera. Kanaaf ati samma dandeessatti ijoollee meentoor godhiiti geggeessi. Dhugaa keetti tireeningii ta'e akkasitti sappoort gochuu dandeenya. Sirrii keetti propoozaala ta'e barreessaan jira gara fuulduraatti. Waan barattoota fayyadu jedhee kan yaadu karaa isaan manii meeq gochuu danda'an. Yuutuubii marraatti gadhiisuu yookiin weebsaayitii irratti barreessuu hin taane qaamumaanuu akkas propoozaala ta'e dhiyeessaan barreessaan jira waan ta'eef
Rabbi yoo na gargaare nan kennaa fi rakkoon qabu. Kan keellee yeroo haa baay'ee ta'u tani haa ma ta'u. baay'ee gaafa maltiimiidiyaa barsiisnu amma koortii maltiimiidiyaa jedhamu islaan beektan qabna. Gaafa sana barsiisnu Eh, barattoonni eh. maal fayyada koortiin kun barannee maal siin jedhu sitti tola gaafa akkatti si gaafatanii. Maal jennaan maltiimiidiyaa gaafa baratte haala salphaan kontentii kireetarii ta'uu dandeessa. Eeriyaa akkamiirratti jechuudha. Eeriyaa akkamiirratti ta'uu Okay, dandeessa. akkasidha. Sanallee Okay. akkatti gorsaa jirra. Yaa koorsii yeroo qabannu anillee baay'inaan koorsii akka maltiimiidiyaa kana maal kanan qabadha yeroo baay'ee. Fi koorsii laabii kana barsiisuun jaalladha. Achuma Dhiibbaan koorsii sanaa asirra jira jechuudha. ta'uu oolu beektaa waan akkasiiti. Yaa Kanaaf information saayinsii maltiimiidiyaa qabdu koorsii nuti illee hin qabnu. qabna nuti Computer maltiimiidiyaa saayinsii kana, animeeshinii kana, maltiimiidiyaa hin qabnu. viidiyoo kana, Okay, waa'ee computer animeeshinii graphicsii faadha qabna nuti akkas taanaan animationiidhaaf. baay'ee walirraan fagaatu. Animeeshinii kana akkamitti akka hojjetan, viidiyoo kana maal kana, imeejii kana maal kana akkas hin barsiisna waan ta'eef yeroo sanallee barattootatti illee waan himnutu jira. Kanaan boodallee karaa pilaatfoormoota kanaan illee karaa yuutuubii maal illee daballee waan jennu ta'a sana. Kanaaf akkuma dubbachuu yaale hirmaannaan keenya baay'ee xiqqoo waan ta'eef hin jirru waan ta'eef googiliis haa ta'u maaluu haa ta'u afaan oromoo dubbachiisuu qabna jedhee yaada. Kanaafuu inni hafa waan ta'eef keessumaa yuutuubiin Na yaadadha waas yaadachiisuuf interviyuu kana duratti chaanaalii kee irratti wajjin haasofne sana yaadatta. na yaadadha. Yeroo sanatti qabxiilee tokko kaasnee turre waa'ee afaanii kana Google irratti indeeksii waa'ee laanguweejii. Kontribiishinii nuti akka qaldiitti goone akka baacootti afaan translate goone amma viidiyoo 3 hojjedheera afaan translationii. Sirrii keeti. Achii booda amma afaan oromoon kan inni Google Translate listii afaanotaa keessa galee jechuudha. Kunis achievementii makeenyadha karaa kee indirectly jechuudha. Hojii akkasirratti bobba'uun dhuguma sabboonummaa isa dhugaadha lammi. Kanaaf asiin jedhe. Kanaafuu Googiliin amma afaan oromoo dubbachiisuu eegalleerraa Googilii keessaa amma yuutuubiin illee jira. Yuutuubiin amma yuutaanaan afaan oromoo dubbachaa hin jiru. Bakka kanarratti walii galuu qabna jedhee yaadan. Kanarratti erga walii gallee immoo maal gochuu qabna? Yuutuubitti makamne hojjechuudha bakka. Waan dandeessu waan keessi keefi waan sammuun keessa jaje hojjechuu qabna jedhee yaada. Kanaafuu namni keenya mallee taanaan Googiliis haa ta'u, yuutuubii kanas haa ta'u, kamiyyuu haa ta'u pilaatfoormii kamuu tiktookii illee haa ta'u afaan oromoo dubbachiisuu danda'uu qabna jechuun weeraruu qabna, itti girrisuu qabna. Maal nuti feesbuukii qofaarra maaf girrisna? Tooppikii specific ta'e qabannee immoo poolisii yuutuubiis ta'uu danda'a waan biraa eeriyaa kam takka ta'us ta'uu danda'a waa'ima monetization qabanne. Viidiyoo amma kana dheeraatu hin taane viidiyoo taarget kun ta'e specific ta'e irratti akka wal arginu abdiin qaba. Innaa atis viidiyoo qabatte kana baay'ina viidiyoo kee 200 ga'in jedha. Atis jabaadhu. Annaan hojjedha rabbede ganna kana hojjechuun karoorsaa jira. Dirqama. Bidilliibsii keessa ciisnee viidiyoo hojjenna rakkoon qabu. Warra sirraa viidiyoo ilaalaa jirtan illee maal subscribe godhaa akka qubeeteek pirezentii achumaanii chaanaalii keenya lamaan chaanaalii Lammii Show Tubes qubeeteek pirezentis subscribe gochuun dagatina. Viidiyoo kana immoo jaallatan like godhaa share godhaatii waliin gahaa. Gorsoo barbaadan consultancy karaa keessaa lammii sanas gaafachuu dandeessu. Freely nuti hin kennina rakkoon qabnu komishinii waan sin gaafannu hin qabnu. Telegiraamii ka gruupii sana keessa jiru sanallee kaayifiiti. Achirraan kontaakti nu haa godhan namoonni barbaade. Nuti yaa'u monitaayizer gochiifannee namoonni monitaayizer gochiifachuuf karaarra jiranillee jalqaba chaalenjii wayii qaqqabdi waan ta'eef isteeppii keessa darbuu qabantu jira waan ta'eef kana yoo nu gaafatan rakkoon qabu waan dandeenyuun gargaarra waan ta'eef diskiripshinii irra keenya waan hunduma isaayyuu. Haa ta'u. Rakkoon baay'ee galatoomi lammi. Keessumaa daashboordii kee waan natti agarsiisteef galatoomi. Atillee agarsiista siin oolu. Thank you very much. Video kaanitti wal argina. Nagaa. Bye.